Tashitee waaqoo waltajjii gubbaatti argamu eegaan tamsaasaa OMN wajjin bakka jirtan hundatti nageenyi keenya sinaa qabu jecha itti dhiyaadhaa turtii gaarii. Galatoom Usmaan yeroo kanatti manguddoonniif dura bu'oonni hawaasa Ameerikaa fi akkasumas Kanaadaa wal duraa duubaan seenanii kanaaf itti aanseetiin sagantaa addaa seeraan akka bannuuf yeroo kanatti isaan tartiibaan akka seenan isaan gaafadha. Ummata keenya ummata Oromoo addunyaarra ka jirtan akkasumas biyya Ameerikaa, Eurooppaa, Kanaadaa akkasumas naannoolee biraallee ka dhuftan hundaanuu kabajaaf ulfinna ummata Oromootiin jechuun baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Guyyaa addaa yaa'iin waa'ee bulchiinsaa yookiin ammoo Oromoo Leadership Convention jedhamu 11 bara 2016 magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatitti yeroo kana sa'aa kanarraa jalqabee seeraan akka baname isiniif barbaanna. Kanaaf hunda keessaniyyuu imimmaaniin garaan keessan fagoo ta'ee jiru akkasitti of kennitanii guyyaa addaa mana kana guuttanii akkasitti argamtaniif saba Oromootiin hunda keessaniin baga nagaan dhuftan isiniin jedhee yeroo kanatti manguddoon jidduu keenyatti argaman akka sagantaan nuti asitti magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti qabnu akka milkiin nuuf xumuru akka nuuf eebbisan wal duraa duubaan maqaa isaanii isiniif naasmadhaa. Inni duraa Paaster Taskaraa Hirphoo akka eebbaan nu godhan isaan gaafadhaa. Ittaan sun Sheikh Abdurrahman Dayo akka eebbaan nu banan wal duraa duuban. Ittaan sun obbo Bariisoo Gaarroo akka eebbaan nu godhan gaafannaa. Isattaan sun afur godhuun barbaachisaa waldaa yookiin ammoo magaalaa Atlaantaa bakka adda irratti argamnu kana keessallee abbaan keenya Sheikh Abdullee Sulee
ambassador Abdullah Sule eebbanuuf godhanii walumaa duubaan akkasitti haa dhageenyu. Yeroo kana Pastor Taskaraa Hirphoo wanti irraa dubbatan isin naannoo san jira. Pastor Taskaraa. Of culture. Of culture. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo carraa haarii nuu kenneera. Carraa gaarii kanatti akka dhimma baanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Sabni keenya Waaqatti amana. Kan biraatti hin amanu. Amantii kanatti akka cimnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Oromoon tokko aadaa tokko qaba. Afaan tokko qaba. Biyya tokko qaba. Dhiigni isaa tokko. Har'a kun gaaffii keessa galeera. Jireenyi keenya gaaffii keessa galeera. Wanta dana nu fidee isa gaaffii ta'e kanaaf deebii barbaaduu dhufne. Deebii barbaadnu kana nama tokkotu nuu kenna miti. Dhaabbata tokkotu nuu kenna miti. Dhaabbata amantiin nuu kenna miti. Dhaabbata polotikaan nuu kenna miti. Sabatu dubbata amma. Yeroon isaa yeroo sabaati. Sabni immoo maaliif dubbata? Hin dhibame, hin rukutame, hin dhiige, mana isaarraa buqqa'e, jireenya dhabe. Kanatu dubbachiisa. Kanatu walitti nu qabe malee silaa akkasitti walitti hin qabamnu jedheen amana. Amma gaa kan nu barbaannu Oromoodhaa fi maaltu ta'a? Akka amantii kiristaanaatti kanan dubbadhu Oromoon duraan dursee nagaadha kan inni barbaadu. Nagaa malee kan biraan barbaadu. Nagaan erga jiraatee booddee mana isaas taa'uu hin danda'a. Biyya isaa keessas taa'uu hin danda'a. Hojiis hojjetachuu hin danda'a. Qabeenya isaattis dhimma ba'uu hin danda'a. Nagaa barbaacha dhufne karaa nagaa Waaqayyo akka nutti argisiisuufanii kadhataa ani isinii wajjin jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دورة درسي guyyaa har'aa kana agartee bakka kanatti baga waliin argamne siniin jedha. Abdurrahim Ahmad Dooyyooti maqaan kiyya akka qajeeluuf yeroo biraatiif. Hadha akkuma jedhame kana agartee wanni asitti walitti dhufnee fi rakkoo jirtu rakkoo harkaanuu qabdu ta namni keenya agartee gamta'aan dhuunfaan bakka adda addaatitti du'aa fi jiruu dukkanaa keessatti agartee miidhaa isarra jiruuf jecha walitti dhufnee dhagara jirtan maraa ka Yuroopp irraa dhuftan ka Kanaadaa irraa dhuftan ka bakka adda addaa dhuftan hatta warri dhufuu dadhabdanii ammaan tana karaa saatalaayitiitiin hordofaa jirtanis walgeettiin asitti walgeenetun walgeettii milkii ta gammachuu ta ummanni keenya agartee wixinatee gara fuulduraatitti mataa irratti hidhatu Rabbiin haa godhu isiniin jedha. Akkuma isaan jedhanittis nu agartee warroota hooggantoota amantiiti. Ana qofaa miti as keessa agartee warri hooggantoota amantii hedduutu jira. Keessattuu minisootaan akkuma isin beektan akkuma hawaasa guddaa qabduun liidaroota adda addaa as keessaa qabdi. Gara agartee masjida sadiitti ol qabnaa. Masjida sadii keessaa imaamman masjida sadiiniitu as jiranii. Ammoo akkuma hir'ee keessaa na waaman malee sila agartee imaamman sadiin iyyuu amma akkuma nam tokko keessaa na waamanii bakka kanattis sababni an waamameef tokko agartee sheeka keenya Sheekh Kamaal Ahmad as jiranii isaan as ga'uu dhabnaan bakka isaanii bu'ee sila isaan tuna dursuu qaba. Ammaaf ammoo bakka san bu'ee dubbachuu jira akka masjidaatti dubbataa hin jiru akkasitti akka qubanu qabaatan nus akka artee akkuma isaan jedhan kanatti warroonni amantiis warroonni agartee hooggantoonni amantii as keessa jiruutiin qajeelcha barbaachisuu fi yaada barbaachisu kennuun ummata keenya waan isa barbaachisuun gumaachuufin dhufnee as keessa jirra waan fuulduratti nu barbaachisuu fi amma maalirraa ka'uu qabna waan jedhu marii kanarratti jabaannee mari'annee waan tokkoon akka asirraa baanu abdii guddaa rabbii keenyarra kadhataa rabbi nu haa milkeessu rabbi nu haa gammachiisu
rabbi nu habili sons oromo baga wal agarre oromo kagarte bakka jiru kaganda jiru kabaka daddabanne hada guyya guddala fakata guyya wan bili somni latti fakata ani yero tiyatti jalqabatti wal gayya kana tawas oromo wal gayya konferensi muslima dadda godatun turre irratti matas turre ammo wal gayya saba tawan saba dubbat tarakko saba mari'at ammo yaannis adda adda osoo jiraatellee waan takka irratti hojii mari'achuuf walitti geete yeroo duraatiif arguu kiyyaaf hedduu itti gammada. Akkuma jalqaba gammade kanatti haga dhumaatti rabbi nu haa gammachiisu biyya teenya rabbi nu haa deebisu biyya teenya rabbi harka keenyatti haa deebisu amma gahee wayaa salphinaa rabbi nurraa lafa haa kaa'u waa ulfinnaa rabbi nutti haa uffisu du'aayin taman guddooti agarra ittiin dheeressu eenyutu itti aana. ilteerinna obbaa ijarraa hafa kun afaan jilaati afaan jilaati eebba jilaati waan arawaa miti hayyee jennee loo jedhamne eebba jilaati akka oromtichaatitti afaan biraa akkasinitti fakkaan yoo hin beekneef hin jedhe warri kuu qabee kun beeka kanaaf amma nu nama rabbi nafuu dhaabatee rabbiin kadhataa jiru nama caffee jilaa dhaabatee rabbiin kadhataa jiru warra hadha hiree achi dhaabatee waan oromoo dubbataa jiru diqqaa guddaan jaarsa waggaa 90tiif ijoollee waggaa 18 as jirti jila abboonni keenya akaakayyoonni keenya duru godhan yaa waaqa uumamaa yaa waaqa dirree kana uumte waaqa ardii kanallee uumte samii kanallee uumte yaa waaqa tokkochi hunda si caalaa kan qabne qabdu si hafoo dhaabanne si kadhannaa nu dhagaye kas kadhannuuf dhiigatu jigaa jiraa gammachuuf si kadhataa hin jiru ijoollee daa'ima keetti nu fitaa jirani dhiiga booyaa jirani diinatu nu marse diina gaati nurraa buqqisi diina kan akka ofirraa buqqisi atillee ummata ol dhagahu nu godhu ummata ol dhungeeffatu nu godhu ummata afaan tokko dubbatu nu godhu ummata mana tokko qabu nu godhu akkuma dhiiga tokko gooteen nu gooteen hadha waa'ee keenya mareenna dhiiga kanarratti nu oromoo tokko jennee amanteen gandaan waan biraatiin warra wal qoodee odoo hin taane warra dhiiga ijoollee sanii baasuuf gumaa ijoollee sanii baasuuf iyyachuu asi qophaa'e azii jaarolee keenya ajjeesaa jiranii jaarolee ibidda mana waliin gumaa jiranii seera addunyaa irra seera hinjirra irratti dhalatee jira atin kanan dandeettaa nurraa buqqisi yaa rabboon afaan tokko dubbatu nu godhu warra kaawoo tokko qabu nu godhu walga'iin kennallee kaawoo tokko afaan tokko dubbachuu fi hadduma asumarraa jalqabee afaan tokko irra dubbatu nu godhu warra wal balaaleffatu warra wal tuffatu warra wal abaaru warra wal jibbu nu godhin warra wal jaalatu warra wal dhaga'u warra dheessee jalaa ba'u warra aree dhaqqabu nu godhu yaa rabbi maqaan kee guddaa sirraa dubannee hin dhabnu abbootiin kennallee akaakayyiin kennallee simaan bareetan simatu ummata guddaa san godhee ummata guddaa sanitti nu oofe mana kennaa yaanee ala jirraa mana keenya nu deebisi galma keessan nu godhu jila keenya jila dhugaa nu godhu jila hadha ijoolleen teenya dargaggeessi teenya qeerroon teenya walitti qabdee mee hin marannaanoo jette jila kana nu eebbisi jila kana afaan itti nu godhu namaa miti situ dandaate afaan itti nu godhu gadaa nagaa bara nagaa bara quufaa bara gammachuu bara balaa kana nurraa kaanee hoggaa hadhaa walitti garagallee eebba biraati kadhannu nu godhu guyyaa hadhaa kana nu dhagaye guyyaa hadhaa kana biran jalaan dabarsine aayyoon kiyya booyaa jirti akaakayyoon kiyya booyaa jiran iyyaa jiranii hadda oollee kullu godhaa jiranii atin nu oolchi atin dandeettaa horri itti mare nurraa buqqisi mee nurraa buqqisi jedha nurraa buqqisi diina farfartuu nurraa buqqisi warra afaan nama micciiruu afaan isaan micciiri nurraa garagalchi balaa keessaatiif balaa alaallee nurraa cufu karraatiin itti nurraa cufu mee ofirraa cufa waan hafuudha badha amantee qabdanii
karra balaanutti hin deemnu irraa cufaa jira karri balaanurraa haa cufamtu karri balaanurraa haa cufamtu karri jeennataan waa banamtu karri jeennataan waa banamtu karri dhugaan waa banamtu warra miidhamallee rabbi sarbii isaanii haa kennu warra maatiin jalaa dhumallee sarbii isaanii haa kennu nullee warra azurru warra biyya keessa jiru naafellee warra gumaa baasu rabbi nu haa godhu warra gumaa namaa baasu nu haa godhu warra gumaa gosaa baasu nu haa godhu yaa waan si kadhannu waan baay'ee miti ati nu dhageetta garaa keellallee hin beekta namni azurru hunduu si hafuu dhaabannee si kadhataa jirraa nu dhagaye jila keenya kadhaa kana nu eebbisi afaan tokko nu godhu walitti nu urgeessi wal nu jaalachiisi maqaa tokko waa banna haa maqaan gubbaa addunyaa kana jijjiiru malee asillee jiraannu ortaallee dhufnu bakka barbaannee dhufnu dhiinni keenya tokko maqaan keenya Oromoo maqaa biraan qabu warra maqaa ofii beekee maqaa ofiitiin awwaatu nu godhu warra maqaa ofii beekee maqaa ofiitiin awwaatu nu godhu warri abbaan kiyya Oromicha jedhee abbaatii jedhu nu godhu hin dandeettaa nu godhu warra karaa irraa baddanlee kana nu deebisi nu eebbisi yaa rabbi ati nu eebbisi kadhanne galatooma. Ambassador Abdallah Suley osoo isaanitti hin dabarsinee forroon argitee namni kun marti ganaa waa jedhuuf deema jedhanii nu gaggabaabsa baarakallahu fiikum manguddoonni ta'e. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر ربي خياف غلطة غلطة بودتي وبليان كو خرافقو خنا رفتني إيجا إلمان أروموت الجليلة فجئيسا سنيرت مريان التنين رفوقي سنيف فياتان سننجا اتعانسي gaafa Oromoon gabroomterraa qabee hila ammad kuffisee kakufutti jiru yaadannoof lafaan ukaame takka ol kaame fayyataa guyyaa har'aa kana guyyaa milkii rabbi nuuf haa godhu walgayii har'aa tana والجاي أورومون كابا كبا بياسين سايت تجمد ربي هاقول خد إلاني أورومونا على مرة خجل مرت ريفته بكسير قب ربي هاقول أورومو تكو ربي هاقول أما يجا سيرت أولباني برجع أنقول تينيتي إنجرجرين عادتي يجي ما دوانا مولي أرارم يفربين أرارم ما بيفهم وان دبر ما ولي بيفهم قول يرجع ربي بجد جامع Oromoo nuti waan dabre khawalitti alaana alle khawalitti wanni jenne mara rabbiif jecha nuti ilmaan tokko abbaa keenya tokko haati teenya takka biti teenya takka wanni dhumnuuf waan takka rabbiif jecha walitti araaramne jaame araaramtanii ربي نما ولدت أرارمه والجالة وعيس كيبل واني تحسني في ربي بكانجا هباتانا كم مدري الرور فايدان منكم نمني ولدت موفن ننجرو مفاتيش والحلية دربيني إيجا جولي تينيا حجنك مسلو جو مروت عمرولتو نما بلسوم ما ديمو آتامو نما أنقو ديمو متي نما بلسوم ما ديمو wanni nu qabe takka tana odo ilmu Oromoo gaafa duraan jammare irraa qabe hanga ila ammad wanni nu qabe hundi ana irraa qabe angoo barbaadet dhiisi nama biraa dhiisi angoon ta'u ummata bal'aati angoon ta'u ummata bal'aati لا ما بيتنا أنو تبرزين كفيلة سمعني مكلفتان نوتيس قافة بلسومنا ساكت في الله فاكجي
ammallee haangoo harkaa qabu ummata gargaara malee waan bira walta'iinsa yoo taate malee namni dubbatu Oromoo adda facaasuuf ijjeetiin itti amanaan. walta'iinsa irratti wal haa mari'annu hunda isaanii qabnee ulee kaadee nuutu balleeyse hawaasa Oromootu balleeyse hacee jala ceekali dhabbadhu koo dhugaa ogo dubbatanii beekan hawaasa Oromootu balleeyse aangoo markaa qabu nama nu dide achi darbinee nu fudhatee nu deemu jala deemuu qabnu. dhugaa dubbatu dhugaa arguudha nu barbaachisa. Kanaaf jecha warra dhugarra deemu irratti dhugaa Rabbi nuuf haa godhu. Warra wal jaalatu Rabbi nuuf haa godhu. Warra wal jibbuu miti ka wal jaalatu Rabbi nuuf haa godhu. Basaasa Rabbi nu keessa haa qabu. والله لازم ما خرادينا وفي خنا على الراقب بساسة كيس جرتي جيتنا شكال بساسة نقول قلتو لك لا انجروا لا جفدو نجرا أول الراقب آخرتك ورمو غرغرتي ورمو دغلينا ما بيغاتي متي ورمو كمالي غرغر Oromo kawali gurgure adara Rabbi uti alwata bokko Rabbi ni zaqabu wal taymale wal didar Rabbi nu rahaqab wal jalati samale wal jibbi Rabbi nu rahaqab khayda hidanu fabas khamada Rabbi nu fafayis khada belle Rabbi nu fakhil biyatenya tabili summa dan qufan larif Rabbi nu faqub بيتك كان بيلان فتنيت رصاصا وفتني رصاصا بلا دورني أبو أولي أن فتني جرا